Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota fi suuraa tub jirtu isiniin jechaadha. Kunooti arraan tana akkanatti jechuudha. Mana raajuu jechuudha. Mana raajuutti barbaada deemu jira jechuudha. Maaliif jettanii kunooti ammas guma baasuu yaana jechuudha. Guma baasuu yaana hedduu takka jechuudha. Anis duriin gama isaanii ta'ee sooyesaan kun akkuma agarraa jirtan amma dura obboleessa kiyyaa jeetis isiniimeetiin jira akkasumaan obboleessa kiyya jechuudha. Ifi jechuun akka nama dubbii keessa hin jirreetti keessaa dhaabbadde jechuudha. Isatti qajeelchee guma baasii hojiidhaan akkasitti raajuu kana bakka gartee miti hanqinni gaafa kana dheeraa narra horsiisan irraa dalaguu qabdaa jeeni akka sababa saniin ammaan tana arraan tana sooressaan raajuutti siirii godhee hedduu takka bakka koongiraaleeshin jaati hedduu takkaan gammadee hedduu takka wallaahi baay'een gammade takka addunyaa irratti akka irratti hin gammanne jechuudha. Maaliif jettanii diina kiyya guddoo arraan tana siirii itti godhee jira kunuuti sooressaan obboleessa kiyyaa hedduu takka naa galatoomi siin jaa. Rakkoon qabutti akkasii jirra jirtu hordoftoota keenya jechuun asumaan baga jiraatan isin jecha arraan tana gammachuu takkaan dhadhagamee jira. Maaliif jennaan hanga tana dura bakka isheen jiru barbaadatin dur jechuun raajuttis deebi'atiin siistamaan dhiifama ja'anii ture jechuun naan milkoonne sun hundi naan milkoonne waan naan milkaaniif immoo warra raajuu akkuma gartan san yaameetiin shaayitti godhee fi shaayii keessatti siirii godhee akka mala keenyaa san godhee fi qulfii manaatillee xiishaa fuudheetiin ture amma immoo bakki itti deemu jiru bakka mana raajuu bakka ishee tartiibatti hidhameeru san achi dhaquuf mana jechuun hedduu qaba akkas keessa barbaanna qulfii sanii waliin ta'u hanga achi dhaynutti halkan tuniin nozaatiin sagalee kasii ifaanuun jiru namni tokko shaararra hin jiru karaa nuti irra dhaabbannee kun amma karaa guddaa shaaradha makiinaan isa itti dhaabbattee maaliif jennaan guyyaa yoo yaane hedduu mana beene shaaraan beene tokko yoo dheetee mabar hulaa qulfi dhiibde arabni biyyituun biyya arabaati hedduu takka mushkilaadha yaani nama toora sanitti waan nu arganiin beekneef hattu faanuun jedhu mala za'atanaan immoo yaane akkas godhuuf yaana hanga immoo edan immoo mana san hanga ishee tartiib baafnutti abadan hin deebinu akkanuma bullee oolla malee hanga mana raajoo garee bakki inni jiru agarrutti if duuba hin deebinu jechuudha akkasiiti karaan asumaanii hoyyaan yaana. Kana daran maali ni beektaa gammachuun tiyya arraan tana jechuudha bakka ani namoota hedduu keessan jechuudha dureen namuutu firootu kana raajuu maraachee maal jaanii sababa san irratti angeessaa dhaabbadhee ture itti qajeelchee maraa bakka raajuu bar ati maaliif dhaabbattanii beektaa jechuun nam lamaa yoo yaane fakkeenyaaf lola kan keessa takka qabamuu jiraanii amma fakkeenyaaf yoo itti yaanee lamaan keenya qabamne eenyummaan eegaa eenyummaan ishee tartiibee eegaa saniif inni akka haarisatti nu hafee viidiyoodhattis tanaaf nu ol bobba'uu oolee haarisaa goonee bakka ol baasuu dhiifne isa waraanni jabaan tokko gaafa kaan aboo nama jabaa oromoon qabdu anumaa jechuudha amma an bakka hedduu tokko wallaahi arraan tana gammachuun jira maaliif jettanii jechuudha bakka agartee akkuma nama isaanis irraanfatitti nama biraa bira dhaqee bakka rakkoo nama faayu jidduu jirtu deddeemee lallaalee maalumaa jechuu jira arraan tana jechuun walumaa marii tana qabna anaa fi sooressaan obboleessi jechuudha maaliif jettanii yooni ani gama isaa deemee naaf innis deeme rakkoo yoo nu lachuurra dhuftee booda jechuudha maaliif jettanii nuuf mijjooytu biyya namaati waan ta'eef saniif jechuudha ammaan tana akkasaniiti akkuma isiniin jenne gaayii awwamee siyyaara akka nime qarra gammachuu keessa mucaa siyyaara awwamee gubbaadhaan abbaa haawaraaju waan nuti uffatee lumpiya kan ibar nuti uffatee woo hedduu akka nuti uffatee maal ni beektaa nuti jechuudha sodaa miti bakka agartee akka feenee jiraachuu baanna akka feenee jiraachuu ni beeknaa jechuudha maaliif yoo ta'e yoo gamanaan dhufanis gamasiin ammaan kana namni tokko na quban qabu jechuudha maal ni beektaa akka yaani ati amma firoon waanuma biratti dhiisee jaanii si quba qaban malee akka ati mana ishee tartiibteessee waa eegu jirtu quban qaban jechuudha akkaanani iccitii tan waa hunda isin tumee akka isin gartee karaa kanaan irra dheeyxanii waa gootan namni takka yooni namni haala nu mijjeesses taa'ee karoora nu tumaatu yoo tokkosuma akkas ta'uu keetiis hedduu si galatoonfataa asumaan immoo arraan tana wanni nuti firoo as baafnee as baaneefis kana booda lolli akka addunyaatti lolli sadaffaan akka eegalame jechuudha fi akka lola Israa'elii fi Filistiin jechuudha dhaabiin qabu yookaan raajuu fi uummata isa jala deemu guutuu caccabsinee yookiin addunyaa tanarraa dhabamu yookiin nuti dhabamu lamaan kan dhabamu lammiin uummata naachu maaliif tana booda immoo ammas akka amma deebi'ee dhiifama nan gaafatu jiru san bar irra guddaan isaanii akka waan sodaatti yaani sodaatti fakkaatee halaas ni jiraami raajuu kan nama jabaa godhanii Oromoo teenya wanni isin garuu qabdu maal ni beektaa namni tokko jechuudha yeroo nuti namaa wajjin walitti dhufee jechuudha bakka itti miidhamu tokko yoo ga'e akka takka sodaataa ta'ee callee jechuudha nama takka wallaalaa ta'ee callisee bira dabruu qaba hanga bakka san bira dabru jechuudha
Ikkoo dhiifama jee bakka agartee miti iccitii tan waa meeqa baafannee nuti dirqiidhaan raajuu bakka harka keenya gachinee jiraan maraachinee gana faaya ofii namoota inni wajjin deemu hunda itti aansinaa Gana jaartii isaati walaa hilwaata adda facaasu hilwaasan ni finne yookaan sheekha fuudha duraanuu sheekha laallatiin. Sandaran maal ni beektaa jechuun nuti kunooti raajuu ni fuudhaa maal maal jee ana jennaan dideemi dinnaaniin ani shira kana itti xixee jechuudha xaxee karaa kanaan fidee baasee bakka micuu amma harkaa baafnee jira maraataa hin jaalattu isinis yoo guma baasee tartiib keenya fuudhuu baatee aanaa fuudhaa yookaan obboleessa kiyyaa fuudhaa kana shakkii takkan godhinaadha. Har'a gammachuu ajaa'ibaan ni jira bakka. Raajuu maal amma dura maraateeti gana maraachuu ta'a. Ganaa maraata amma haala kanaa maal ni beektaa? Gana akka inni as keessa yeman tana keessa deemee kuma amaara keessa taa'u guddaa keessa taa'u isa goone jechuudha. Sanboota immoo maal goone ni beektaa? Hilwaa fuunaa eenyu ka fuudhu ana yookaan si gubaas godin inni nagaa kan irra wal mari'annaa. Tan irra wal mari'annaa waan isheen murteessatti. Waan isheen murteessee jechuudha. Yoo ifi jaallate ajira kon qabu haa fuudhu nuti isheen fuudhu jechuun waan takka amma irra guddaa wanni barra jechuun siyaasaa sammuu tana jiibee sammuu baraalan qabna. Laal Oromoo irraa tokkodha sammuu teenya tana agartee irraa tokkodha nuti akka nama sodaataa fakkaateeti waa meeqa daleeni abbee kiyyaa. Diinaan akkasitti deddeebi'ee isaanii jilbiinfadhee dhiifama jee itti booyee hunda barra. Awoo meedhiis gaa waan hin keessa dabre tana suutumaa sunna yaani isaan dhuga isaa nama fakkeenya raajuudhaa fi walaa hilwaa jettaa faayotta hundi isaanii khalaas dhiifama gaafadheetiin maal jeeni isaan dhuga isaan booda kanarra immoo eega shettartii bakka inni jiru argee jechuudha dilan achi deddeebi'u san hunda yaaliin godhu jira yoomiin argaa immoo eegan isaan argee maaliin jehuun eegalni beekta isintu na waraanee akkana hin deemu dalagatu isin danda'u maallaqa naa hannaadhaan jehuun eegalee. Siyaasaa maalatu siyaasaa fi sammuu nuti har'a Oromoo teenyee fi maaliin beektanii innaa gammachuu keessatti halkan za'aatiin tun za'a sagalii za'a sagal biyya Arabaa keessa dhaabbannee isin viidiyoo maru jiru. Innooti miftanan ogon shaayii obaasan kiishaa fuudhes kana innooti miftan. Akkuma agartan kana miftaa raajuu jechuun mana ishee tartiibitti qollofeeti boolla keessatti akkasii qixaatu jiru. Deemee zaan dhaabbatu kanarra deemuu wayyati. Ifa gurguraadhaa nuti alaaxuu deemneeti mana raajuu faaruqaanaa ወይም ይልዋ አገራ ወይም ፋዮ አገራ ይቱ ምተማ ወልማ አገረቱ ወላ ዮ ጆሌ ይሳት ለይ አገረ መዲን ኩን ተነድሮ ዳላ ቀቡ ፊ ጆሌ ቀቡን ፋይዳን እንቀብ ዲን መዲ ኹታቶ ኢሞማ ጆሉ መራጅቱ ዮ አገረ መዲን ኩን ሙስን እንጀል ቅሾ ሰንሌቹ ወ አገረ እንኩን መዲ ደርቢኔቲ ምርት ቦላ ላቀኑ አቦ አረከት አባን ጉቢ ካና ኢራባስና በርማልጉ خران خرو مهانا خران غرو غزين غافن كسي ديبي ديفم تي غافدسون خانم انا من غداچون اسان كون نيغو ودا مالي ديلا سر هندا مرت نقال وان اجايب ستو سمو تنجا كنتا نتي سمو بر نما يوم نان دفنيس غرتي متي اكنا مسوتواتا لافا واتا كند دنيتي چجني وامي قدريميتو ونتي نما تبان سينا اورومو تنجا مدنو انقابتنا نتي سيري ودن تنتيس من جبنا دا نتي يچون حق خيني فالمنا يمو هيني خيني سوني خرانون ديبون هنكابو سيري مالي جنت اكاسيتي يمو مراجونيس دولارا كما خدلا مكاس يا دخيتي يمو كاستي كما خدلا شني يمتي كم شانتامي افر غوني ديبسنا انا واتنا اوردفتوني خين شكين غودينا ابشيري سين جننا شانتامي افر اني جچورا دورين اساس اگرتي متي haala kami maallaqa kan raabasu yaalee yaaleeti dadhabeechu micoosan osoo ni ani gartee micoo obboleettiin kan juuti micoosan faayoon fiddeef jechuudha. Ammaan tana faayoodhaan amarraaqiin takka jirtu wayin micoona kiyaan as kannu wayin duruun isi baduudha karaa gabaabaa jechuudha. Karaa kilmaa bar yoo nagaa barbaadan nagaan maallaqas deebisanii harka kannatu yoo harkan kannanne taate immoo yoo harkan kannanne taate immoo sanuma walumaa galatti tarangaa bal'inaan itti deemna walumaa galatti jireenya isaanii ni balleessina koo karaan asiin fakkaa kan seenanii koo asiin akkasin labbaayanii ifaa kana gartee maaliin qabadhiman isaanii irraa guddaan wanni deddeebi'ee akkasii deddeebi'u jiru guyyaan tokkoffaa deemu ifaa kanaan naa qabatanii jidee la tana osoo hin ta'in gamasiisanii tanaan walitti aantee achi keessa akkasitti ol seenta akkasaniiti mana maddii geenye xiqqoo malee gahuu jiraasi. Sikkiin ol baase kana taanaan amma ni beektaa yoo takka namni isa bira jiraatu haatis alaatuun dheenee hadubbate gara wanti ammaan tana horsiisa keenya shuggutii tanas qabiiti sikkiina kanas qabii. kan narreera kun sirriidhaan arabaan dhufee ifirra dabarsina. Dubbiinis dubbii arabaati. Biyya tana keessatti hojii tokko yoo daldala karaa malee jirtu horaati iddoo mushkilaadha waan ta'eef dubbii seenuu jaana
hankan nuti ol seennuti isinii faasaa ulaa hin dadhoynu alaa xura seenneetuma namaa achi biree jechuudha itti seennaa nu faana tura isin jedhamee nu faana tura. Amma booda laal lolli ni eegalamanii hin xumuramne jechuudha. Lolli keenyaa fi karaa jufaa hin xumuramne ganaa itti fufa jechuudha. Abbee kiyyaa mucaa mataa diimee isinii dhufee jira hin sodaatin bakka. Bum 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 haduraanuu sodaata turanii isinii dhufee jirani. Mataa facaasuudhaaf baafee jechuudha. Saayikoo sammuu teenya tanaani haala kanaan jechuudha. Raajuu maraati. Hanga kan garaan na gubate kan waan an ta'u jiru jechuudha. Keessa kiyyaan kana gubatu jiru osoo beeku hangana jiddeebii akkasii jilbiinfadhee fi dhiifama juunsa. Diina kiyyaa akkamittiin akkasii jilbiinfadha jeetiin akka waan garuu immoo dirqamaan na godhe jechuun yoo san hin ta'in amma mana isaa kanas baluu danda'u akkasii akkatti yaamee raajuu kana waa itti godhee illee qulqulluu akka fudhatu hin dandeenye ture. Garuu immoo hanga feene illee hubanne siyaasaa ta'e jechuun fayyadamneeti barnoota qabnu itti fayyadamneeti amma nuti amma barnoota keenya karaa biratti yoo qayyarree kanaa oli garuu immoo rabbi galanni haa ga'u waa hundaafuu alhamdulillah. Amma tana dira maalli beektaa waan isaan nu godhan obboleeyyiin si dinamnee akkamitti kana godhoo zinummaa tam nu qabne obboleeyyii tiyya obboleeyyii gaafa nu hojii cafaqee na wajjin cafaqee nu lameen gaafati wanti hir'atu san gartee oomaan jiru san akkas godhe deebi'eeti ammas gaafa dhufee gartee isa garaarra si jiru sanis gartee miti ani beekaa callee nama meeqa jala godhee sin ture jechuudha san hunda inni diinummaa nu qabaateetiin san daran bakka ganaati harka ammaan anamma garaan na diramuuf naa qabu qabamuun sun hedduu takka furmaata maaliif jennaan silaan akkasi gaafsu guyyaaf san na qabuu baatanii na waraanuu baatanii ammas itti deebi mana sin baru bakka isheen itti hidhaa jiru sin baru jechuun arraawus raajuu yaamee siyaasaa tana waan shaayii keessatti waa godheef tana namoonni hin taatu turte milkootti turte waa immoo itti dhalaayetti inni jiraame akka nama nagaatti nuti bargaraan ibidda nama ba'u jiru amansiisetiin baana mucaa marmana isaanii gadi hin ba'u halkanii guyyaa achi nyaata naaf fidanii ilmaa kabajaan dhiyya kabajaa fooqarraasee maal naan jaanni beekta garuu ati mucaa bareedaa kana maarreedha gana ittiin deebiin ani hin deebu waan akkanaa shakkinaafaa jeetiin booda kanarra hedduu takka eegan waa hunda bareechuun bas ni jiraami akka nama gartee beekaa waa irratti dalagutti maallaqa naa kafalaadhaan jiru ni eegan hangaruu irra guddaa ifaa ibsu jiranii akkasitti isaa oromoo teenya sagalee hedduu waloo fudhatu hin ta'u qe'ee nama duratti mana jala dhalooniiti jechuudha viidiyoo irra eewwaa yoo dandeenye kaameeraa merreetti keenyattis ni yoo ol seenu numa jette yoo numi joo baate seennee akka gurguuni hoho deemna lamma hedduu xiqqoo sagalee waliin fuudhini mana ifaa kan gartee bakki ifaaniif wal ulaa samaayii kan gartee tana duuba akkasii dabarteeti karaa qal'aa tokko achiin ol seenu achiin ol seenta jechuudha. Okee akkasii meeshaa teenyaas nyaachifadhu rasaasas irra deeffadhu yaani nyaachisi dhabi tolchisa rakkoon qabu ammaa yaani yoo achi seennee immoo hanga waa babballeessinee achii baafnutti yoo kaameeraan nu mijaa'u taate isiniif waraabna yoo kaameeraan nu mijoonne taate immoo asumaan dhiifama nurraa ta'a jechuun gisuma isa gabbaafne waraabna malee jechuun yoo mijoonne gaa'ii waan goonuu qabnu namni lolaa deemu kaameeraa gaamuun akka lafa keenyee isi ol seenu san qofa yoo isin garsiifne malee hoggo ishee kabaafnuuf akkasitti kaameeraa yoo nu mijaa'u baate viidiyoo biraatiin isinitti isin garsiifne jechuu barbaade. Rakkoon qabu maaliif yoo jettanii ulaa guddoo kan gartee ulaan guddoo ni mul'atti tana jechuun ta'uu miti. Aarisaa addaa bakka tana amma ulaa taanii seenu jennaa jechuudha yaani karaa namni beeku saniin osoo hin taane karaa biraatiin seenu jira karaa tanaan amma jechuudha nama biraa tokko jala finnee dhufnee akka waan nama nu adda dhorkutti isin viidiyoo tana maroo hin biyya garuutu namni biraa nu lama waan ta'eef nu lameeni nuti ammaan tan lolaaf yaana waan ta'eef nuuf mijaa'u jechuudha kaameeraa maruu nuuf mijaa'u ni dheeyina alaatu yoo ka danda'amu ta'ee ulaan banaa taasisaa adda isaan geesseeranii kaameeraa shirgooneetti isin garsiisanii mana dhiyaannee jira waan ta'eef mana dhiyaannee jira nola gandi inni galullee nama tortoraa kana laala akka deemsa jechuun garsiisee ganduma inni galu kana. Gandi inni galus qabda. Ganda bareedaa ganda Dubaay yookaan Kanaadaa. Anamma hanganas dhufu jiru sun gartee machaatiin dhufu jira hangana ol seenu sun. Ganda qumamaa kan isaa baramu amma ishii barri ifaan kunis asiin dabartalaa yookaan hogganamni maddii jechuun kaameera jira kaameera walitti dhala kana jala labbaatu mana maddii keenye biraak bol biroo abshir fuuldurri keenya ifaati
Alaatu dhoosina. Ita barsheenii manaa manna dhufeetiin akka inni ittidhaa jiru akka waan gartee hidhanii boolla keessatti garbee ibiddaan guggubu jiranii akka nama fakkaatu. Ita manaa manni arge siiniin waan sanii. Wanti nuti goone kaa'ee jiraate abbaa yaamas. Waan ta'eef magariisa ta'a. maal goona? Ulaa xiqqina banaadha moo cufaa akka taate qofa. Yoo cufaa taate achuma dhiisee hottaa gubbaan seenna. Cufaadha. Karaas ulaa xiqqoon seenna. Ulaa xiqqoo akkamiin beektaa sanittuu alaan shiboota akka harkiftee batta. Wata irraachaan xiqqoo tan garree yoo keessan cufaa taate illee alaan harkiftee banta waan taate. Banaadhaan yaakbool miini lukkoottee jirti wanni teenya hundi.